Maashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya har'a kan waliin ilaallu emerging technology chapter 1 kan waliin ilaallu ta'a. Chapter 1 kun baay'ee qal'aalii fi salphaatiin haala salphaatiin kan waliin ilaallu ta'a. Chapter 1 kana keessatti kan waliin ilaallu inni tokkoffaa jalqabarra jiru innovation of technology kan jedhu. Innovation of technology kan jedhu emerging technology as a term generally used to describe new technology jechuudha. Gabaabumatti technology emerging technology kan jennuun walumaa galatti describe what new technology what haarawaa jechuudha. It is reserved for technologies that creating or are expected to create significant social or economic effects. Technology kun jechuun kan yaadamu expected to create significant social or economic effect kan fiduu danda'u jedhamee kan yaadamudha. List of some currently available emerging technology. Emerging technology kana keessatti wanni asumarra waliin ilaallu jechuun teknooloojiilee waggaa fakkeenya fuula dura waggoota 5 yookaan 10 ni dhufa jedhamee abdatamullee jechuun technology for within 5 or 10 years keessatti illee teknooloojiin fuula dura jechuun wanta tolee kan ni dhufa jedhamee fuula dura eegamullee maal jedhamee waamamuu danda'a emerging technology jechuu danda'ama jechuudha. Emerging technology haaroo amma yeroo ammaa jiruu fi kan fuula durallee waggoota 5 10 keessa ni dhufa jedhamee eegamullee emerging technology jedhama jechuudha. Amma fakkeenya list some emerging technology available amma yeroo ammaa kana jiru fakkeenyaaf ilaalle artificial intelligence, blockchain, argument and virtual reality, computing, angular yookaan react kan jennuun warroota kana fakkeenyota fudhachuu dandeenya jechuudha. Warroota akka IoT, big data hedduudha jechuudha. Teknooloojiin jechuun wanta jechuudha. Teknooloojiin as dhiyoo kana takka ammoo amma currently available ta'ee argamee hojiirra oolu jiru jechuudha. Teknooloojiilee kanneen maqaa dha'uu ni dandeenya jechuudha. Teknooloojii kanneen maqaa dha'uu ni dandeenya. Fakkeenyaaf artificial intelligence fa'aan ilaaltan blockchain hunduma isaatu chapter of dandeenya mataa isaa qaba. For example yoo fudhanne artificial intelligence chapter 3 argument akka virtual kan jedhu ni jira. Waa sana immoo chapter 5 keessa ilaalta waa'ee big data chapter I think chapter 2 keessa fakkaata baay'ee qal'aalli bifa ajaa'iba ta'een powerpoint irra qopheessine jira kan waliin ilaallu ta'a isaas jechuu gaafa irra geenye jechuudha. Amma waan waliin ilaallu mata dureen itti aanu introduction to industrial revolution kan jedhu jechuudha. Industrial revolution kun waa hedduudhaaf bu'uura ta'ee akkaataa teknooloojiin itti guddatu yookaan immoo akkaataa waa hedduutiif bu'uura ta'ee ture jechuudha. Industrial revolution kun puree doomaajoo industrialization innovation ilaala jechuudha. Iddoo gaafa san jechuudha gaafa industrial revolution akkasii jalqabee British keessatti jaarraa jalqaba jaarraa 17ffaatii hanga 18ffaa keessa qal'atti fufe yoo ta'u Awurooppaa keessa kan argame gaafa sana immoo industrialization jechuun gaafa industiriileen itti babal'atee fi innovation jechuun kalaqni garaagaraa itti uumamedha jechuudha. Gaafni industrial revolution kana keessa jechuudha jalqaba jaarraa 17ffaa fi hanga dhuma jalqaba jaarraa 17ffaa fi hanga dhuma jalqaba jaarraa 1718 keessa kanii fi ture jechuudha. Society shift from using hand tools to make product using new source of energy. Laalama society'n hawaasni gaafa dura maaliin qotaa yoo qonna fudhatan harkaa faadhaanii takka ammoo sibiila wayiitiin qotaa turan. Amma immoo sanirraa fuudhanii karaa tiraakitaraatti maashina lafaan qotutti wantoota kana yoo duraan ammoo yeroonii fi tiraanspoortii ishiin fayyadamaa turan fi loonii fi kana gaala farda minaamin akka saniin deemaa ture. Amma immoo karaa baaburaa makiinaa kana jechuun puree industrial revolution jechuudha. Gaafa uummanni waan meeshoota itti fayyadamu using hand tools to make product. Hand tools jechuun waan meeshoota harkaatiin product yeroo oomishaa turan irraa karaa maaliiti karaa meeshoota energy takka ammoo akka matooraatti itti qayyarama. Maal fayyadamanii coal jechuun maali kasala yookaan jechuun cileedhaa fayyadamanii kanii fi maashina sana socho'aa turan. Fakkeenya fudhatan yeroonii fi konkolaataan gaafa dur baaburii yoo fudhatan asuma keessa biyya teenya kana keessa faana jira. Gaafa yoo yaadatan gaafa itiyoo Jabuutii riilwee qammaa kana osoo hin ta'in kana dura fudhatan qammaa kun tiree kan dalaga gaafa sana immoo kiil fayyadaman jechuudha. Maala kasala fayyadamanii jechuudha. Kasalli kun gisee oowwee enerjii kana bifa saniin socho'aa ture jechuudha. Kanaafuu kiilii fayyadamanii matoora garaagaraatiin wantoota harkaan tolchaa turan sana karaa maashinaa qayyaraa turan jechuudha. Manufacture goods moved from small shop and home to large factory jechuun
oomishoota akka takka fa'aa yoo ilaaltanii jiraatan for example yoo fudhatan gaafa duraa namoonni yeroonii fi gaabii wayii fa'aa tolchan harkaan dhawaa turan jirbii fayyadamanii harkaan manoota fa'aa keessa goda fa'aa lafa fa'aa qotanii tolchaa turan amma immoo karaa larji faaktarii itti qayyaranii hojjetan jechuu gaafa san jechuu gaafa industrial revolution keessatti gaafa maal maashinatti jiranii karaa maashinaatiin karaa motora garaagaraatiin tolchaa turan jechuu fakkeenyaan isin kaasa jechuu kana maal small shop mana keessatti waan xiqqoo hojjetanirra karaa larji faaktoriitti ol guddatee ture gaafa san revolution sana keessatti eegalame England keessatti jechuu some industrial revolution change in the world ladies fakkeenyaaf addunyaa keessatti industrial revolution yeroo sanii jechuu baay'ee as bahanii mul'atan keessaa steam engine jechuun hurkaadhaan bifa hurkaatiin engine uumuu fi age of science and mass production jechuun age gaafa bara saayinsiitii fi waa xiqqishoon hedduu oomishu jechuun mass production jechuun oomisha hedduu jechuun under digital technology digitaala ta'e jechuun kan fi bakkaa bakkattis sochuu qabatee deemuu dandeessu jechuun akka nama smartii mobaayila keessanii ta'e kompiitaroota wanta garaagaraa kana jechuun smart and autonomous system teknooloojiin gaafa industrial revolution keessa dhufe isaan kan akka fakkeenyaan ilaaluu dandeenya jechuudha. The most important innovation in industrial revolution keessa wantoota important most important karaa industrial revolution keessatti wantoota sadi jechuun most akka important kan dhufe jechuun industrial revolution keessatti most important kan jennu takka immoo barbaachisaa keessaa jechuun wantoota hedduu jireenya isaan keessaa barbaachisa gurguddoon maal irratti hojjetaa turan gaafa san transportation communication fi industry irratti jechuudha. Transportation irra gaafa san karaa baabura fa'aadhaa ture ilaalama railroad fa'aa steam engine fa'aa diesel engine fa'aa airplane fa'aa wantoota garagaraa irra communication amma telegraphy fa'aa transonic cable fa'aa photography fa'aa telefoona fa'aa amma fakkeenya industry fudhatan kotongiin fa'aa swimming machine fa'aa electric light fa'aa humna elektirikaa maddisiisuu fa'aa maashina kotoonidha jechuun jirbii fa'aarraa uffata hodhuu fa'aa yoo telegiraafii fudhatan bilbila manaa fa'aa haada qabu san ni yaadatan kanaaf jechuun yooniif ammoo transportation fudhatan railroad fa'aa akkuma reefu isiniin jedhee baabura jechuun koolii fa'aa fayyadamanii bifa qasalaatiin sochii jechuun iddoo magaalaa takkarraa magaalaa takka gaggeessu yoo ammoo hagan communication fudhatan bilbila fa'aa yoo ammoo hagan industrii fudhatan kotoonii fa'aa electric light fa'aa maddisiisu wannoonni sadiin kun baay'ee waan murteessaadha jechuun yeroo sanitti wanni isaan keessatti hojjetanii turanii jechuun. Industrial revolution kana bakka historically yoo isa ilaalle jechuun bakka sadii adda baasuun keenya waa hin hafne ammoo biyyoonni industrial Awurooppaa keessa industrial revolution kan keessatti baay'ee duree ta'an eega industrial revolution jalqaba maal jedhan Ingiriis yookaan British yookaan England keessa yoo eegale inni itti aanu immoo biyyoonni itti dabre lammaffaarratti Belgium sadaffaarratti Faransaayoti afuraffaara immoo biyyoota akka isteetota Jarman keessatti babal'atee ture jechuudha. Final cause of industrial revolution was effectively created by agricultural revolution. Wanneen baay'ee irratti hojjechaa ture yeroo san agricultural revolution increased what sababa food production oomishuudha mass production kan revolution faana fakkeenya kanaa jechuudha. Increasing food productionidhaaf baay'ee murteessaa waan taate yeroo san jechuudha wantoonni baay'ee irratti hojjetamaa ture isaan kun maali industrial revolutionidha jechuudha. Industrial revolution keessatti agricultural revolution agricultural revolution keessa baay'ee irratti hojjechaa turan. For example yoo ilaalle agricultural revolution yeroo san Awurooppaa keessatti gaafa san gabra nama Afrikaa fa'aarraa fuudhanii Ameerikaa geessanii Ameerikaatti lafa qotanii jechuudha. Lafa san industiriyaala godhu humna namaa fayyadamanii maashina fayyadamanii qotanii baay'ee achirraa fuudhanii Awurooppaa deebisanii Awurooppaa process godhanii manufacturing keessa galchanii Afrikaa bitanii gurguran jechuudha. Step sanii yaadata triangular trade jedhamee ni jira. History irra yoon dongoro baadhee maqachii akkasana fakkaata. Yoon dongores dhiifama ammoo akkasana fakkaata bifa saniin jechuudha hojjetamaa ture. Kanaaf agriculture irra baay'ee xiyyeeffachaa ture jechuudha. Type of industry kana industry keenya type bakka meeqa daboona bakka afurii daboona. Primary industry, secondary, tertiary and quaternary ni dabatan. Primary jechuun raw material jechuun jalqaba jechuun raw material farming, fishing and mining kan jennu so qotuu fiishii baasu mining gisee jedhu wantoota akka mining ni beeytanii wantoota albuuda baasu jechuudha. Isaan kana secondary waan achi qoqotanii albuuda baasan kanarraan steel kaarii waan kana tolchan faafrikaa garaagaraa keessatti jechuudha. Kaarii making car and steel tolchanii jechuudha. Isaan kana tertiary ammoo kan jennu san
sarviisa laatan tarsharii keessatti sarviisa nuu kennan jechuudha. Afuraffaa keessatti ammoo riisarchiidha jechuudha. Kwaatarnarii keessatti riisarchii garaagaraa akkamitti akka waan kana hojjennu, akkamitti akka industirii kana oomishnu, akkamitti akka waan haaraa uumnu, akkamitti akka kompiitar saayinsii fedhan, akkamitti akka waan garaagaraa uumnu yaani innoveeshinii garaagaraa kan itti keessa fayyadamanii sarviisaa fi riisarchii garaagaraa fidanii argannoo haaraa itti argatan isa keessatti kwaatarnarii keessatti sarviisii keessatti walumaa gala wanni sillaan barbaadan narsingii fa'aa jira fageenya sarara jira baay'ee bareedaa ta'een qopheessanii tachiingiinis ni jira. Kanaafuu jechuun ammoo inni lammaffaa tarsharii keessa maata meekingi kaar baay'ee salphoodha jechuudha isaan kun jechuudha type of industry keessatti ramadamanii jechuudha. Industrial revolutionii kana bakka meeqa daddabaafne ilaallee bakka afur daddabaafne inni tokkoffaa ammoo coin jalqaba kan inni ta'e bara 1760 keessatti eegalee jechuudha. Industrial revolutionii ni jalqaba inni isaan kun maal period of what new manufacture process jedhama new manufacture process jetaan isaan farming from what handy production to machine. Industrial revolution jalqaba increasing use of steam power. Industrial revolution isa jalqaba keessatti inni kan eegale baay'ee salphaa shamaddu dandeessan baay'ee salphaatiin bara 1760 keessatti eegale inni immoo period new manufacturing process gaafa processii manufacturing haaraawni uumamuu eegale jalqaba gaafa namni harkaa waa oomishuurra karaa maashina waa tolchuutti namni dhufechuu gaafa bifa hurkaatiin namni waa oomishuu eegale gaafa steam engine itti fayyadamuu eegale bara industrial revolution meeqa tokkoffaa keessa inni immoo bara 1760 keessa jiru. Industrial revolution ni lammaffaa kan eegale jechuu kan eegale bara 1870 keessa inni immoo technological revolution jennaan. Technological revolution widespread jechuun babal'isuu adaptation of furachuu pre-existing technology duraan jiru system and such as telegraph railroad kana keessatti technology isa tokkoffaa keessatti fayyadamaa turre kanneen garaagaraa jechuun motora garaagaraa manufacturing garaagaraa keessatti fayyadamaa turre babal'isuu widespread godhuudha jechuun pre-existing jechuun kan duraan si dura argamu jiru san babal'isuu fi gurguddisuudha jechuun inni immoo new technological system introduced what technological system inni haaree fidee jira jechuun isa revolution lammaffaa keessatti maal jechuun electrical light yookaan electrical power gaafa duraan namni hurkaadhaan jechuun steam engine kooliidhaan bakka salaatiin namni maashina sochoosaa ture. Industrial revolution lammaffaa bara 1870 booda bara 1970 booda elektirikii fayyadamuun eegalamee jira jechuudha. Humna elektirikaatiin akka yeroo ammaa kana maashina sochoo kanatti gaafa san eegalamee jechuudha. Humna elektirikaatiin fayyadamee inni kan eegalame jechuudha. Industrial revolution lammaffaa keessatti jechuudha. Kanaaf industrial technological revolution jennaan jechuudha. Industrial revolution lammaffaa inni sadaffaan ammoo bara 1950 booda dhiyoodha kun kana jechuun digital revolution jennaan. Kana malee industrial revolution sadaffaan digital revolution jennaan. Transition from mechanical analogical technology to what digital electronic analogical mechanical garaagaraa wantoota sosocha maashinoota garaagaraa telegraafii garaagaraa maashinoota gurguddaa keessatti ni baratanii ni jira. Amma fakkeenyaaf introduction to computer management kan jedhu ni jira. Fiildii gaafa seentanii fudhatan makaanikoota akkamii akka gaafa sin jiraachaa tu kanarraa karam digital electronics kan jedhutti isin fide jechuudha. Digital electronics jechuun electronics digital ta'e jechuudha. Baay'ee amma fakkeenyaaf yoo dura maashinoonni gurguddaan daga kompiitoroonni gaafa duraa yoo ilaaltan kompiitarri akka ammaan tana hojiilee garaagaraa hybrid computer jedhee jira, super computer jedhee jira, special computer jedhee digital computer jedhee jira. Hundi isaaniitu garaagarummaa qaba jechuudha. Digital jechuun wantoota salphaa baay'ee jechuudha. Fakkeenyaaf bifa harkatti akka bilbila smartphone qabannee deemuu kana fa'aa bifa laptop bifa kana baay'ee ta'e kan duratti immoo sochoosuu hin dandeessu bifa gurguddaa lafarra taa'u gaafa industrial revolution keessa jechuudha. Digital ta'ee jira jechuudha. Gaafa sanirraa karaa digitaaliitii wantoota akkasiirraa karaa salphisanii ilaaluutti salphisanii itti fayyadamu bilbila shiboo harkaa kaniif jechuudha. Silkii qabu kan bilbila dawwalarraa karaa haandi foonii fa'aa gizeenii fi bifa salphisuudhaan jechuudha kan dhufe jechuudha. Industrial revolution isa sadaffaa keessa jechuudha. Period of what mass production and the widespread use of what logic currents computer handy phone kunala internet gaafni nuti itti fayyadamu eegalaa kun internet fa'aa bilbila harkaa fa'aa maaliin jedhe bilbila komaan amma isin jechaa ture. Bilbila jechuun gaafa san keessatti namni bilbila harkaan fayyadamaa turre bilbila jechuun yeroo darbe ni yaadatan yoo yaadatate namoonni dura jechuun bilbila isaa baay'ee jechuun Itiyoo Telekoom dhaabbanni raabsaa jechuun Itiyoo dukkaanni raabsaa kun fidee mana irratti isin godha haada jechuun akka nama wifi fa'aa haada elektirikaa fiduu si harkisee mana si galchee kanaan si dawwalan jechuudha. Kanaan si dawwalanii jechuudha.
kana jechuudha. Amma immoo gaafa Indisaa bara 1950 booda Indisaa revolutionii sadaffaa keessatti Indisaa revolutionii sadaffaa keessatti kompiitara fa'aa fayyadamuun dhufee bilbila harkaa fayyadamuun fa'aan dhufee jechuudha. Kanaaf intarneetii fa'aa fayyadamuun gaafa bara 1950 booda jechuudha. 50 booda jechuudha. Industrial revolutionii inni afuraffaa maali seetan present day yeroo ammaa kana advanced kan babal'atu various teknooloojiin garaagaraa isaa jira roobootii fa'aa internet of things fa'aa adaptive manufacturing fa'aa autonomous vehicle konkolaataa ofiin of oofu fa'aa roobootii fa'aa teknooloojiilee garaagaraa baay'ee various teknooloojii kan ta'an kan uumamuu jalqaban industrial revolutionii isa afuraffaa keessatti jechuudha. Isa afuraffaa inni kana keessatti cyber system fa'aa jira mechanism control monitoring computer based of algorithm cyber system control kan ta'e kan to'atu monitoring kan ajajamu baay'aat computeraan kan ta'e based on algorithm jechuun function command ajaja fudhatee jechuudha. Ajajni waan kana godhatu waan san godhachu control bifa saniin kan hojjetamu cyber system jennaan jechuudha. Cyber system jennaan amma teknooloojiilee kana amma industirii keessatti fayyadamna. Industrii fakkeenya fudhateen industrii bishaan tolchuu keessatti for example industrii amma fakkeenya fudhatan bishaan top yoo fudhatan amma achi keessatti jechuun fakkeenyaan isin kaase achi keessatti yeroon fi inni tokko afuufee bishaan itti buusu inni tokko jechuun hullee cuqaallaa wayii qadaadaa wayii itti godhe inni tokko immoo laxxaf tokko weepar jenna weering jennaan jechuun biraandii neemii isaa kan gubbaarratti barreessuu fi tokko immoo ni ashaga qabduu isaa takka immoo asheeduu isa gubbaa sanitti godha maashina jechuun osoo namni bira hin geenye jechuun kana jechuun maal jechuun kompiitar numerical control jennaan waan keessa maashina keessa industrii keessatti fayyadamnu san jechuudha. Inni sanitti fayyadamnu san another major background association with industrial revolution is artificial intelligence jennaan. Artificial intelligence baga roobootii jechuudha. Roobota yoo fudhatan roobootii nama bakka namaa buutee waan garaagaraa hoteela garaagaraa keessummeessuu eegalte konkolaataa garaagaraa illee ofii eegalte jedhee jechuudha. Fureejiin isiin san keessa dhuftee jechuudha. Fureejii kam jennaani isa afuraffaa industrial revolution peedaa jennaan jechuudha. The role of data role akkamii qaba yoo jenne future science and technology amma for everything is data baay'ee murteessa. Fakkeenyaaf roobootii yoo fudhannee data isii barbaachisa jechuudha. Waa takka command perform godhuudhaaf hojii irra oolchuudhaaf maal isii barbaachisa data isii barbaachisa. Data jechuun asirra wanni inni baanu wantoota jechuudha keessatti command godhe itti barreessite akkana ta'uu qabdu kana steepin akkana yoo namni akkana sin jedhe akkas godhe itti fakkeenyaan isin kaasaa roobootii keessatti akkas godhe jedhee itti waraabamee keessa kaa'amesanii gizee namni godhe san godhe jechuudha. Daataan jechuudha baay'ee murteessaadha jechuudha. Daataan jechuudha ammoonni daata ishee kana walaalle enabling device warreen nuni network yoo programmable device jechuun deviceota programmiiti. Program jechuun wantoota daataa qabnu san programman yeroodha waqtii eeggatee programman akka nuti barbaanne sanitti kan nu hojjetu deviceota akkasii jira. Inni kun ammoo bakka meeqa qoodama kaayindii deviceota meeqa qaba inni kun device abbaa afur qaba memory qaba microprocessor qaba logic qaba akkasuma mallee networking qaba jechuudha. Isaan kana keessa qofa ilaale memory ni beektan gaa yoo fi namoonni memory fayyadamtan daataalee garaagaraa kilipiilee garaagaraa wantoota pdflee garaagaraa kan itti waraabbannu store itti goonuma memory jennaani memoryidha jechuun store random information jechuun information garaagaraa jechuudha. Microprocessor jechuun ammoo micro execute software and instruction jechuun amma yeroo ni fi silaaltan warroonni kompiitara fayyadamuu beekanii jiran warroonni bilbila keessan fayyadamtan fakkeenyaaf amma faayila keessan keessa seentanii yoo duraan keessaa qabaatan emerging technology jettanii yoo isin itti barreessitan daddafeetiiti sarchi godhee maal isinii fide emerging technology sanite akka sanitti jechuudha run software instruction isinitti kana dansan kan raawwatee before isin barbaadan waan barbaadan isin waan kun maal jennaan microprocessor jennaan. Logic jechuun ammoo specific function jechuudha. Function specific ta'e tokko hojjetanii logic jechuudha. Logic fakkeenya single processing timing and control operation amma fakkeenya yoo laaltan bilbilli keessan kun yeroo charger fixee dhaame switch yeroo ta'e dhaame fakkeenya wante jechuudha waqtii ilaalame amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kana yooma sa'aatii 4 ta'e jechuudha. Amma sa'aatii kana bilbilli kun charge fixee yoo dhaame sa'aatii 10 akka booda jechuudha yeroo ani ifaan mabraatiin dhufee takkammoo ibsaan dhufee itti godhadhu itti suuqadhu sa'aatiin irruma jirte yeroo sana amma fakkeenya bilbila keessan takka amma sa'aatii harkaa qabaatanii ilaaltan
sa'aatii 10 yoo ta'e yeroo san 10 akka yookaan 10 ta'e bilbila keessarraa ilaaltanis akkasuma yoo duraan sa'aatii irra deeffattanii jiraatanii jechuudha bilbila sa'aatii sirrii isin hojjechaa jiraata jechuudha. Kana jechuun ispeesifii faankishinii akka isa raawwata jechuudha. Yeroon fi daataa akka waliin interfees waliin goonetti daataa barbaadame sun bifa inni itti raawwatamu control operation isin barbaada san itti raawwatu sun maali? Fakkeenya maal loojikii jennaan. Neetworking jechuun ammoo neetworking jechuun inni kunis baay'ee murteessaadha jechuudha. Divaayisota keessaa inni afuraffaa neetworking collection of computer server as a device connected to one another allow to sharing data neetworking fakkeenya fudhannee neetworking fakkeenyaaf ana kaas yoo nama fakkeenyaaf Finfinnee raadee isa nama fakkeenyaaf yoo inni Haramaa jiraatan takka ammoo Dambidooloo takka ammoo Adaamaa jiraatan bakka garaagaraa iddoo garaagaraa keessa jiraatan ishee san neetworkingiin achi jiru saniif as jiru jechuudha. Akkanatti daataa sheer walii goonuu jechuun nu gargaara jechuudha. Koonnektii bilbilli kan yoonii fi neetworkii hojii qunnamuu baate jechuudha. Daataa sheer walii goonuu dandeessan faayilii tokko bifa telegiraamaatiin PDF fakkeenya fudhannee emerjii teekinooloojii nama jiruuf nama Finfinnee keessa yeroo nama Adaamaa jiru yoon erguu barbaade bifa daataatiin neetworkii fayyadameetiin sheer godhuu danda'a. Sheer daataa godhuu danda'a bifa intarneetaatiin jechuudha. Kanaaf neetworkingiin egzaampilii isaa bareedaa maal jennaani? Maaliin egzaampilii isaa bareedaan intarneetiidha jennaan jechuudha. Intarneetiin amma fakkeenya amma dureen itti aanu baay'ee human machine interaction kan jedhu jechuudha. Communication and interaction between human and the machine user what based on what user interface jechuudha. User interface jidduu jechuun namaa fi kompiitara akkaataa itti wal qunnamsiisu takka immoo akkaataa itti namaa fi bifa user interfaceetiin namaa fi kompiitara itti wal simachiisnu maal jennaani? Jidduu namaatiif uumama maal jenna? Human machine interface jennaan. Inni itti aanu immoo human computer interaction jechuudha. Computer interaction is study the line science the study how people namni kam interact walii galuu danda'a with computer wajjin namni akkamitti wal fudhachuu danda'a takka immoo waliin hojjetee takka immoo waliin hojiilee takka hojjechuu danda'a kan jedhu kan qoratudha jechuudha. Inni ammoo paartiilee sadii qaba tokkoffaa user inni lamaffaa computer inni sadaffaan ammoo zawwee jennaan jechuudha. Zawwee inni karaalee sadiin kan wayii jechuun akkamitti together isaan lama karaa takkatti gize takkatti waliin waa hojjechuu command namni kan nuun akkamii computerri waan inni barbaadu sun hojjechuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Kanaaf inni kaayyoon isaa guddaan ultimate goaliin isaa jechuudha human computer interaction akkamittiin improve godha jechuudha. Fooyyessa jechuudha. Command namni kan nu computerri akkamitti dafee raawwachuu danda'a takka immoo fedhii namaati compuuteraaf namni akkamii wal simatee takka immoo hojiilee garaagaraa karaa isaatiin hojjechuu danda'a kan jedhu between user and computer interaction cimaa uumu takka improve godhu fooyyessuudhaaf kaayyoon isaati jechuudha. Kaayyoon isaa akkas godhudha jechuudha. Inni itti aanu immoo future trends of emerging technology kan jedhu. Emerging technologies trend bara 2019 fakkeenya amma technology 5G artificial intelligence device blockchain kana warreen future emerging technology jennaan jechuudha. Ammoo emerging technology will shape in the future bara 2015 keessa warra dhufanii beekaa isaan trend bara 2019 keessa teekinooloojiilee argaman jechuudha. Ammoo karaa fuula duraa kan inni argama jedhamee kan yaadamu kun ammoo chatbot virtual augmented reality blockchain empirical apps and akkasumallee deebi'ee artificial intelligence already shaped your life whether you like or not. Jaalatanii yookaan jibbitanillee artificial intelligence maaliif akkana jiru waaseete yeroonii fi jechuun artificial intelligence jechuun yeroo artificial intelligence bakka waan namni hojjetu hunda bakka namaa bu'ee hojjetee jira waan ta'eef sanaaf iyyaa sirriitti indi jechuun chaatar waan xumurree jirra. Chaatartuu kan waliin deebinee ilaallu ta'a. Hanga sitti nagaan keenya isin biraa jiraatu yooniif isinitti tolee hiriyoota keessaniif share like comment akka godhaniif baay'ee share godhuufii dandeessu. Bifa salphaa ta'een bifa baay'ee ajaa'ibsiisuun warwantii qopheessine share kanaas telegiraama keenyarra chaanala yuutuubii keenya gama jalaa isinii keenya achii argachuu dandeessanii bifa baay'ee salphaa ta'e bareedaa ta'een qopheessine parpointi isinii keenya irra. Kanaaf isin wanni isinirraa eegamu like comment share godhu yoo isinitti tole hiriyoota keessanillee share godhu. Ammoo like gochuu kan isin dagatina especially subscribe gochuu isin dagatina. Kanaaf galatoomaa bakka arraaba sumarraa wannaa nagaan rabbi isin biraa jiraatu. Ciao bye.